warra badan barbaaduun barbaachisaadha. Kaayyoon mana kiristaanaa ijoolleen waaqayyoo mana waaqayyoo keessaa kan badan gara mana isaaniitti akka deebi'an taasisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartii tokko barsiisuudhaaf namoota kumaatamaan lakkaa'aman dhiiseetiin baadiyyaa Samaariyaa kan gadi bu'e. Kiristoos cubbamoota wajjiniin taa'ee buddeen nyaachuu qofa osoo hin ta'in cubbamootaaf foon isaa dabarsee kan kennedha. Namni nageenya barbaadu, namni jaalala barbaadu, namni jireenya bara baraa barbaadu, namni kennaa barbaadu, namni uffata caalu uffachuu barbaadu. Nuti namoota kumaatamaan lakkaa'aman barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota magaala keessa jiran barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota beekan, namoota qabeenya qaban, namoota qarshii qaban, namoota aangoo qaban barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Garuu isa baadiyyaa keessa jiru barsiisuudhaaf, isa sagalee waaqayyoo dheebote barsiisuudhaaf, isa barachuu barbaadu barsiisuudhaaf, isa hoolicha tokkicha kana isa mana waaqayyoo keessaa godaane sana barsiisnee deebisuudhaaf garuu hanqina guddaa qabna maatii waaqayyoo. Isa kana sirreessuu qabna. Tikseen addunyaa kanarra jiru hoolaa isaa waa lamaaf barbaada. Inni jalqabaa dabarsee gurgureet qarshii argachuudhaaf, inni lammaffaa immoo qalee foon isaa nyaachuudhaaf. Kiristoos garuu akka tiksee biyya lafaa osoo hin ta'in nu'iif jedheet qarshiidhaan gurguramee, nu'iif jedheet qalamee hunda keenya maatii isaa nu taasise. Ni qaddasu garuu badaniiru. Ni lallabu garuu badaniiru. Ni faarfatu garuu badaniiru. Sagalee waaqayyoo yeroo hunda ni dhaga'u garuu badaniiru. Eessatti badan? Mana keessatti badan. Lallabaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Faaruudhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Leenjiidhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Maaliif yoo jettan yeroo lallabni lallabamu ani beekaadha jedhee of tuuleettaa akkamittiin barata? Akkamittiin dhaggeeffata? Faaruu faarfachuudhaaf yeroo hin qabu. Seenaa durii haasaa, faaruun bara durii hafeedha. Wangeelli bara durii hafee ebeelufaa bara turan sana. Faaruun immaa ebeelufaa bara turan sana. Dura hafee faaruun jedha. Dur keessa jiranni. Dhugaan isinitti himaa mana waaqayyoo irraa fagaattanii tasgabbii argachuu hin dandeessani. Amantaa irraa fagaattanii jireenya bara baraa argachuu hin dandeessani. Hubannaadhaan jiraachuu akka dandeenyu, bitaaf mirga ilaaluudhaan jiraachuu akka dandeenyu, hundaa ol immoo fageessineet mootummaa waaqayyoo ilaaluu akka dandeenyu. Uffata caalu kan jedhuun daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyoo ni barannaa. Waaqayyoon umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee yeroo kana nuuf eeyyamee nuuf kenneera. Namni kamiyyuu aangoo isaatiin, beekumsa isaatiin, qabeenya isaatiin har'a hin geenye. Hunda keenya nu gargaaree, hunda keenya nu eebbisee, umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee bakka qulqulluu kana nu fidee sagalee isaa, jecha isaa isa jiraataa ta'e kana akka barannu kan nu gargaare waaqayyoodha. Waaqayyoon arjummaan isaa nuuf baay'atee, dhiifamnii fi araarri isaa nurratti baay'ateet yeroo kana nuuf kenneera. Akka eeyyama waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa uffata caalu kan jedhu ta'a. Jechi kun galmaa'ee kan jiru Wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti jecha galmaa'ee jirudha. Yaada isaatu barreeffamee jira. Garuu yaadicha yeroo hubattan mata dureen jecha kanarraa argattan uffata caalu kan jedhuudhaan ni barannaa. Waaqayyoon isa barannu kana, isa dhageenyu kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, hubachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo barachuu fi dhaga'uu dubbisuu qofa osoo hin ta'in gara jireenyatti jijjiirree ittiin fayyadamuu, ittiin jiraachuu, qalbii jijjiirrannee immoo gaabbii galuu akka dandeenyu waaqayyoon hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Ameen jedha. Eenyu nu haa barsiisu? Eenyu nu haa gargaaru? Duraan dursa baga keessan meelil jedhaatii waaqayyo galateeffadha. Guyyaa har'aa haati keenya dubree qulqulleettii Maaramiin gooftaa fi fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos
dugda ishee irratti baatteet waggaa 3 fi walakkaa yookaan immoo ji'a 6 gara biyya Misiriitti godaantee dhumarratti immoo ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel Yoosefiif abjuudhaan mul'ateetiin mucaa daa'ima Yesuus Kiristoos ajjeesuu kan barbaadu Heroodis du'eera waan ta'eef gara biyya keetti deebi'i jedhee akkuma dubbate haati keenya dubree qulqulleettii Maariyaamiin ilma ishee baattee guyyaa itti deebite kan ittiin yaadannudha. Yaadannoo kana immoo yaadannee eebba argachuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Wangeelli qulqulluu Luqaas boqonnaa 15 keessatti amma hundumti keessan sirriitti na dhaggeeffadhaa. Boqonnaa 15 keessatti qaamni sadi akka badee fi qaamonni sadan kun immoo bakka badanii akka argaman kan dubbatudha. Galanni fi ulfinni maqaa isaatiif yaa ta'uuti. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf nama ta'ee erga mul'atee booda namni aangoo mucummaa isaa dhabeet, namni waanjoo seexanaatiin qabameet, namni gabrummaadhaan hidhamee dukkanatti darbatamee foonii fi lubbuudhaan rakkinaa fi dhiphina keessa kan ture Waaqayyoon immimmaan abboota keenyaa ilaaleet, kadhannaa abbootii keenyaa dhagayeet, akkasumas immoo jalqaba abbaa hunda keenyaa kan ta'e Addaam wajjiniin yeroo waadaa galu maal jedhee waggaa 5,500 booda ilma kee mucaa kee irraa dhaladheen nama ta'ee sin fayyisa jedhee Waaqayyoon akkuma waadaa gale waadaa sana kabajeet yeroo isaa eegeet hunda keenya nu fayyisuudhaaf gara ifatti nu deebisuudhaaf aangoo isa dhabne sana nuuf deebisuudhaaf akkasumas immoo namni uffata qulqullummaa dhabeet kennaan Waaqayyoo isa irraa mulqameet qullaasaa ta'ee kan ture ilma namaa gara kennaa isaatti deebisuudhaaf uffata caalu uffisuudhaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hedduu walitti qabeet yeroo barsiisu isaan keessaa namoonni qaraxa sassaaban akkasumas immoo cubbamoota kan ta'an nama biratti kan tuffataman nama biratti kan abaaraman akkasumas immoo namoota gurguddoo wajjiniin wal quunnamuu kan hin dandeenye harka qalleeyyii kan ta'an cubbamoota kan ta'an qaraxa sassaabdota kan ta'an hedduun isaanii Kiristoos dhaga'uudhaaf gara Kiristoos ni dhufu turanii jedha. Gara isaa akka dhufnu Waaqayyo nu gargaaru. Ameen jedhame. Namni boqonnaa barbaadu gara Kiristoositti deebi'uu qaba. Namni nageenya barbaadu, namni jaalala barbaadu, namni jireenya bara baraa barbaadu, namni kennaa barbaadu, namni uffata caalu uffachuu barbaadu gara Kiristoositti dhiyaachuu qaba. Addunyaan qullaatti nama hambisti. Addunyaan rakkinaan nu qabdi. Addunyaan waan har'a mul'atu nutti agarsiisteet lubbuu keenyaaf garuu beenyaa ta'uu hin dandeessu. Dhumarratti dhumni keenya ibidda bara baraa akka ta'u, dhumni keenya du'a bara baraa akka ta'u addunyaan isa kanaaf halkanii fi guyyaa meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan nu sossobaa jirti. Maatii Waaqayyoo boqonnaa yoo barbaaddan, nageenya yoo barbaaddan, tasgabbii yoo barbaaddan, foonii fi lubbuudhaan eebbifamuu yoo barbaaddan gara Kiristoositti koottaa. Namni gara Kiristoositti dhufe nageenyaan jiraachuu danda'a. Namoota biratti tuffatamaniiru, namoota biratti cubbamoota, Kiristoos biratti garuu cubbamoota miti. Isaan nama barbaadamoota, kan barbaadaman, kan jaalataman. Kiristoos isaaniif jedhee samiirraa gadi kan bu'e, isaaniif jedhee nama ta'ee kan mul'ate, isaaniif jedhee kan beela'e, isaaniif jedhee kan dheebote, isaaniif jedhee aarsaa hedduu kan kaffale hunda keenya gabrummaa akkasii keessaa, tuffatamuu akkasii keessaa bilisa nu baasuudhaaf. Kanaaf
namoota biratti tuffataman qaraxa sassaabdota kan ta'an cubbamoota kan jedhaman seera waaqayyoo hin eeganii isaan kun waaqayyoo biratti cubbamoota namoota kana wajjiniin nagaa wal gaafachuun hin barbaachisu namoota kana tuquun hin barbaachisu jedhanii namoota irraa adda ba'anii addunyaa irratti kan tuffatamanii garuu Kiristoos biratti ulfina waan qabaniif Kiristoos biratti nagaa waan qabaniif gara isaa dhufaniitiin isarraa yeroo baratan Kiristoos isaan wajjiniin buddeena nyaachuu jalqabee jedha. Ana wajjiniin jirtu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya wajjin haa ta'u. Mee ameen jedha. Kiristoos isaan wajjiniin buddeena nyaachuu jalqabeedha. Achumaan barsiisonni warri Fariisotaa kan jedhaman Saaduqoota kan jedhaman akkasumas immoo seenaa warra Ayihud kan barreessan